kabsaa ruuza kabsaa nu hojjedhu akkaataa kabsaa biyya keenya keessa karaa salphaa ittiin hojjetanii fi maashaallah tabaarakallaa jechuudhaan jalqaba laayikii godha koomantii seenaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuuni amantiif kutaan osoo hin qoodin jirra jirtu isiniin jedha. Har'a kanni sirriitti isin beekuu qabdan kasala irratti kabsaa akkamitti akka hojjennuu fi hanga xumuraa viidiyoo namni ilaaltanii jettan irraa gammaddan ittiin bohaartan garuu maashaallah jecha jedhuu fi koomantii jalatti akkasuma immoo laayikii godha seenaa. Akkuma asitti argitan ruuza haga mana kiyyaaf na barbaachisu yookiin ruuza hammamtu na barbaachisa erga jedhee saanii sibiilatiin naqadhee jedhee burcuqqoollee ta'e rakkaa'uu qabu bishaan danfaan zafazzafuu qaba yookiin ammoo bishaan danfaa itti naqee haga qopheeffadhu tursiisuu qaba booda sanii akka barbaannetti dhiinee haga barbaanne dhiinee itti fayyadamnu ammaaf bishaan oo'an hin zafazzafna erga zafazzafamee geeffamee jedhee ammoo ni dhiinaa jechuudha ammaaf hojii eegaluu hinna asirratti inni isin adda baafattanii beekuu qabdan yoo ruuzni jabaataa tahe zafazzaftanii bishaan danfaan yoo ruuzni ammoo daddafee kacaccabu ta'e akkasin godhe. Foon ruuzaa fi yookiin ammoo foon ruuzaan hojjechuuf akkamitti akka hojjetamuu fi jireenya salphaa lafa kana jechuun lafa dhoqqee irratti jiru biyya keenya keessatti ruuza bareedaa foon bareedaa mandajaa irratti akkamitti akka hojjennuu fi wal wajjin turtii gaarii. Akkuma argitan kana jalqaba irratti jechuudha erga xiqqoo zayitiin kenna o'ee jedhee distiin o'ee yoo jedhe zayitii itti godhanna erga zayitiin o'ee jedhe shunkurtii itti godhan yeroo hedduu jechuudha akkaataa adda addaatiin yeroo kaan shunkurtii dura bilcheessa boodamuu zayitii itti godha yeroo kaan zayitii itti godhee ka'ee barbaree itti godha yeroo kaan ammoo barbaree itti godhee ka'ee zayitii itti godha nyaanni hunduu akkaataa fi karaa adda addaatiin nu ajaja nyaata sun wajjin dubbata. Foon kenna miicachuuf yookiin ammoo dhiqachuuf dukkanamee jira. Dukkanaa yeroo ta'a foon booda maal akka nu barbaachisuu fi akkam akka boonu waluma wajjin turtii gaarii foon dhiqadhee deebi'a. Maashaallah kana ta'ee jira jechuudha haaluma argitan kanaan asirratti jechuun akkaataa adda addaatiin hojjetamuu danda'a ruuzni haa ta'u malee jalqaba irratti osoo buhaaraa ta'e yookiin mi'eessituu yookiin qimamii tokkoyyuu ittiin godhatiin jalqabaaf foon shunkurtii waliin itti godhaa jechuudha. Shunkurtiilee sirriitti hin bilchaanne kalarii xiqqoo jijjiiratte malee. Maaliif jennaani namootiin akka adda addaatiif fayyadamuu dandeettan nammoo akka mana kiyyaatii fi akka kiyya qofatti waan fayyadamuuf yoo xiqqoo foon labbi jedhee innillee kalarii jijjiiratee jedhe qimamiilee yookiin mi'eessituulee hundaayyuu itti kan godhuudha. Booda kurree itti qadaannaa jechuudha hanga foon kalarii jijjiiratu qimamiilee keenya qopheeffanna. Kan kana jechuudha kunoo haga takka ibidda biyya keenyaa haa ta'u malee ibidda biyya keenyaa yoo jedhu ibidda boba'u kan duraanii san odoon tahini kan ammaati ammallee yeroo baay'ee an ibiddi laafaa yoon ta'ini natti hin tolu nyaanni sinii galee hojjedheetu iyyuu hin beeku ibidda guddaa irratti erga dhaladhee jechuun hin danda'amu argaa jirtanii miti kun foon keenya hagananuu kalarii jijjiiratee jira amma immoo mi'eessituu isaa itti galchuuf yookiin itti godhuuf deemaa jirra akkuma sitti argitan jalqaba irratti argaartanii maashaallah namatti tola kasalallee isin agarsiisuu danda'a argitanii kasalallee akkanan naa qabatee jira haganaa qabatu ammoo suutan naa bilcheessaa ture shamarran keenya jechuudha biyya arabaa jirtan biyya arabaa qofatti odoon ta'in biyya keessatti illee jiruu teenya keessatti akka barbaadanitti hojjetachuu dandeettan jalqaba irratti akkuma sitti argitanii qonda barbaree qaba dhiqee jiraan isinii galee natti hin tolu itti aansee qurunfudii qaba qarafaanii sadii fi asitti kororimaa faranjiitii kenna odoon ta'in kenna akka badaa hoddannaanii kanatti aansuu jalqabe afurii qurunfudii takka qarafaan lama qonda barbaree sadii kororimaa faranjiitiin afurii ximiziidha shanii isa buhaaraata shanan kana yookiin mi'eessituu shanan kana jirama itti goona jechuudha isinii galaa jiraa miti sirritti wanni naa hubachuu qabdan silaa ja'a ta'uu qaba heelii namootuyyuu natti qaala'ee hin bitanne fooliin isaa wallahi waan sobusee dandeettani achi booda ammootuyyuu maal goona isiniif fakkaate buhaaraata adii itti goona mushakkala yookiin ammootuyyuu buhaaraata mana keenya keessaa qabnu akka kamuunaa akkasuma ammootuyyuu mushakkala yookiin ammoo buhaaraata walitti yookiin mi'eessituu walitti itti fayyadamuu dandeenya garuu ammoo mukallashaa maal waliin makaa yoo itti fayyadamnee jenne nu jalaa gurraachachuu danda'a ruuzni kuni achi booda kan goonu ruuzni kun ruuza maalitti jechuun keessaa waan hin oolle kabsaa hojjechuu barbaade hirdii xiqqeessine itti goonaa jechuudha argaartanii miti ittiin baay'isnu hirdiin akka kalarii booda nu jalaa baay'een taasifne xiqqishuu isii itti goona hirdii kana orijinaala anatu manatti qopheessa hojii kiyya jechuudha azaan ooroo hirdii mi'eessituu kan ittoo kan shorbaa kan daabboo mi'eessituulee hedduudha kan isin qopheessuu danda'u isiniin jedha
itti sun ammoo barbaree ittiin baay'ifnu xiqqishuu isii itti goona maaliif jennaaniin kalarii kabsaa qofa akka nuun kennituu fi namooti tokko salsaa fayyadamuu dandeettanii ana ammoo salsaa hin fayyadamu akkuma beektan salsaan biyya hin jiru odoon ta'e ni jira garuu salsaa fayyadamuu waan hin ta'ee fi fayyaa keenyaafillee tahee faayidaa keenyaafillee barbaree xiqqoo itti goone kalarii kabsaa argachuu dandeenya obsaan na waliin tura. Argitan kana jechuudha sirrittoonni isin hubachuu qabdan akka salsaa kan barbaree itti godha salsaan hin jira kachabiin hin jira wanni biyya hin jirre hin jiru garuu ani salsaa hin jaaladhu nama gubaa coggaarraallee yeroo biyya arabaa jiru yaa rabbi keessa nafaasi jedhaa ture sirritti isiniifuu dhabuu mala isinii galaa jira miti akka yeroo oovin irra hojjetanii gubbarraa kaameraan itti gadhiifu kuni kaameraa kiyya jechuudha alhamdulillah haga rabbiin inshaallah akkasitti nuu dabarsu alatti hojjedha ture iyyuu bakka itti hojjedhu alatti qaba baay'ee viidiyoof bareedaa ture amma roobaa jira waan ta'eef yoo isinii danda'ame haga danda'ameen kaameramaaniin gubbarraatti isinii argisiisa gubbarraa agarsiisi kunoo diimaa jechuudha argaartanii miti diimataa jira kalarii kabsaatitti nuu jijjiiramaa jira kabsaan baay'een isaa akkuma beeytan jechuudha maal qaba isiniif fakkaate timaatimii qaba timaatimii malee hin mi'aayu walumaan kan laallutaa haga dhumaatitti na wajjin tura erga akkana ta'ee jedhee ammoo timaatimii itti goonaa jechuudha timaatimii qopheeffadhee dhufa akkuma argitan kana maashaallah akkana ta'ee jira jechuudha argaartanii miti erga kalarii kana godhate maal itti goonaa timaatimiidha timaatimii namoonni tokko quncisanii daakanii bulleessanii garuu yeroo hedduu jechuudha quncee wajjin isii xaazaja taate yookiin ammoo fireeshii taate fayyadamaanii jechuudha dhugaa rabbi dubbachuuf raajidha haa ta'u malee timaatimii jechuudha yeroo kabsaata hojjennu haala kanaan yoo kukkunne bareedadha namoonni tokko timaatimii dura aqulaalla'uu malta yookiin ammoo dura xabbasuu danda'e maltanii kabsaan osoo akkana goone yeroo foonii wajjin akka bilchaatu akka ammaan hojjedhe kanatti karaa kanaan xarii kanaan hojjenne baay'ee bareedadha maaliif jennaaniin abbaa kaa ture biyya arabaatitti illee hordoftoota fi kabajamtoota fi akkas jennaani nyaata biyya arabaatii barattee hin jedhina yeroo tokko ammoo namoonni tokko komentii jala wal qeeqaa jirtanii dubartiin islaamaa mooyaan qabdu nyaata hojjettee hin beeytu akkamitti akkana hojjechuu dandeettee ati islaama taate ati kiristaana tuftee gara islaamummaa dhuftee ilaalcha akkasii alhamdulillahi rabbil alamin ani islaamummaa irra dhaladhee islaamummaa irra guddadhee akkasuma mootuyyuu jechuudha maatiin kiyya guutuun isaanii hundi isaanii islaamummaan jalqaba akkuma argitan kana jechuudha yeroo hundaayyuu haala kanaan uffadhee kan nayyuun cinqu waan isin ajaa'ibaa irraa haala kanaan uffadhee hojjedhu ittiin boona itti gammada islaamummaan kan inni nu barsiisu yoo jiraate qulqullinnii fi hojii waan gaarii hojjechuun waan ija namaatitti tolu qalbii namaatitti tolu amantiin keenya itti nama ajaja isiniin jechuu barbaade warri gara biraatitti akkasiin na fudhattanii kunoo haaluma kanaan maashaallah tabaarakallaa ruuzni kennallee itti naqamuu fi ganaadha jechuudha foon haala kanaa yoo bilchaatee jedhe bishaan illee hammam akka itti goonuu fi soogidda hammam akka itti goonullee walumaan laallaa soogidda itti godhan kunoo itti tola inshallah yeroo gabaabaa keessatti kitchen cabinet fi oven illee nama isin hojjedhu rabbina taasisu soogidda keenya itti hojjanna itti godhanna jechuudha shaboo yookiin soogidda itti godhan haga isin barbaachisu qammasaa deebitanii itti godhachuullee ni dandeettanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya baay'ee isin jaaladha isin kabaja barbaree ammoo itti baay'isuu hin qabnu akkuma reef isin agarsiisan duubarraan akka haala ammaanii hojjedhisanii yoo hojjettan bareedaa ta'a kunoo cilfan yeroo hedduu jechuudha nyaata akka waxii ittoo kennaa jechuudha kamiyyuu hojjechuun nama mijatu garuu ruuzaa fi foon dirqama cilfa akkanaattu nama gargaara jechuu barbaadeeti nyaanni fi haasaan tabaarakallaa argaa jirtanii miti akka inni itti bareeduu fi fooliin isaa namatti tolu kunoo timaatimiillee duutee jirti jechuudha argitanii timaatimiinis duutee jirti dirqama yeroo hedduu kabsaan ukkaamamee fuuraadhaan waan bilchaatuuf haga dandeenyeen bishaan odoo ittiin baay'isin bishaan odoo ittiin galiin haala kanaan ibidda laafatti bilcheessuu qabna isiniin jedha argitanii garuu ruuza odoo ittiin godhin kinoo yookiin maajii itti godhuu qabna kanaaf ruuzni bishaan ho'aan akkuma reef zatazafametti ta'aa jira foon haaluma kanaayyuu bilchaatee jedhe boodarra
xiqqoo bishaan itti godhee ka'ee ruuza kiyya itti godhadha. Waaw maasha Allah tabaarakallah. Mee filaashii isin ibsuu yoo danda'e bilbilli chaarjariin irra fitte filaashii ibsuu hin dandeenye amma immoo bishaan xiqqoo itti godhanna argitanii. Soba fakkaachuu danda'a amma bishaan xiqqoo itti godhachuu qabna. Bishaan ho'aa itti godhachuu dandeettanii qabbanaa itti godhachuu dandeettan garuu an bishaan ho'aa itti godhachuu hedaa isiniin jedha. Argitanii waan mara bishaan fixee jira siirumaan suutan nu bilchaate dirqama nyaanni kun qabachuu qabu jechuudha. Disti keenya bismillah. Bishaan illee baay'ee ittiin baay'ifnu maaliif jennaani ruuza keessan beekuu qabdan. Ruuzni keessan bishaan baay'ee barbaada, bishaan baay'ee hin barbaadu. Kana jechuun ani ruuzni akka sirriitti naa bareedu fi naa mi'aawu bishaan danfaa waan zafazzafee fi yoo xiqqaate sa'a tokko jala kalaayee jira zafazzafee jedhee daqiiqaa 50 ta'a jedhee yaada. Kanaaf ittiin baay'isu bishaan kun yoo danfee jedhe salphamatti argitanii. Haalaan margaa jirtan kanaan jechuudha. Kabsaan keenya gara dhumaatitti deemaa jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya amma ammootuyyuu kinoo itti goona yookiin maajii jechuudha. Shanii haga jidduu 20 jechuudha. Hunda distii keessatti walumaan laala. Akkuma argitan kana jechuudha. Erga bishaan foon bilchaatee bishaan itti naqnee sunillee danfee sirri bilchaatee jedhee ruuza keenya kazafazzafne san dhiinee sirritti jechuudha itti naqna. Asitti ammoo roobee jechuudha bakka sa'aatillee galgalaa'ee jira irbaata waan ta'eefi kunoo haaluma ammasin argitan kanaan maashaallah tabaarakallah erga ruuzatti naqee jedhellee haala kanaan kalariin isaa bareedaa ta'ee jira. Namootiin barbaadanii salsaallee itti fayyadamuu ni dandeettan garuu salsaa tokko malee haala kanaan maashaallah baay'ee kan bareedu fi mi'aawu. Wanni isin godhuu qabdan erga bilchaatee jedhe bishaan eeydanii jechuudha. Bishaan ho'aa itti dabaluu dandeetta yoo isin hin bilchaanne ruuzni tokko tokko hin bilchaatama kunuyyuu sa'a lamaa ol kazafazzafee jedhe hin beeytanii foonni jechuudha. Yoo distii hafuura yookiin gidirdaktii san hin ta'ini sa'a lama gaditti namaan bilchaatu kana mara bishaan danfaa keessa ka ture jedhe hin bilchaatu jechuudha. Gariin kana caalaa turu jira ka dafee caccabuu bilchaatu jira. Of eeggannoo gochuun sun hojii keessanii akka sirriitti jechuudha guutumaan guututti kabsaa dhugaa nu ta'u wanni nu godhuu qabnu jalqaba irratti sinii qulqullina qabdutti jechuudha. Zayitii qopheeffannee xiqqishuu isii hin ullaa jechuudha. Uluun dirqama hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Asirratti ammoo tuyyuu namni zabiiba qabdan loozii qabdan itti illee fayyadamuu dandeettanii akkasuma immoo salaxaallee itti fayyadamuu dandeettanii an dhugaa rabbi dubbachuuf salaxaa qopheessee firiijii kaa'ee jira. maashaallah tabaarakallah dhugaa hin fakkaatu jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haga danda'een jechuudha. Oolmaa mana kiyya keessaa yoo na danda'amee jedhe isiniif waraaba yoo dadhabee jedhe ammootuyyuu hin irraanfatina akkan yeroo hunda isin gammachiisuuf isin bohaarsuuf yaadu isin yaadachiisuuf kana jechuun kiyya isin ammoo viidiyoo kee laayik gochuudhaan hiriyoota keessanii illee sheer gootanii ittiin akka gammadan abdiin qaba. Amma ammootu jechuudha distiin dirqama gastiira qabaachuu yookiin almuuniyeemii qabaachuu miti kuno distiin kurreeyyoo itti ta'e homaan rakkisuu zayitii kiyya keessa kaayeraa burcuqqoo sinii bunaatitti jechuudha. Achi boodanii ullaa kanaafi nyaata gaarii laayikii gochuun dagatina horaa bulaa.